Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a mata duree waliin ilaallu 4.3 sirna diriiroo koordineetotaa kan jiru waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensa Raawukaanu lammii biyya Faransaay kan ta'e Reen Descartes kan jedhamu 1596 haga 1650 mala tuqaalee diriiroo irratti fageenya sararoota lamaan gidduutti argamu fayyadamuu argate. Malli salphaa fi faayidaa qabeessa ture kun sirna koordineetii diriiroo jedhama. Mata duree sirna koordineetii diriiroo jedhu kana jalatti waa'ee qarxiiwwan diriiroo koordineetii fi koordineetotaa fi sararoota qajeeloo fakkeenyota adda addaatiin kan waamamanii fi sirriitti hubachuuf yaalii. Kana malees kutaa kana keessatti tuqaalee sirna koordineetii irratti argaman dubbisuu ni dandeessa. Egaa waliin kan ilaallu ta'a koordineetiin maal akka ta'e gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a na hordofaa. Hojii garee 4.4 yoo ilaallu tokkoon qarxiiwwan keessatti mallattooleen koordineetota xaayaa maal ta'a? Egaa koordineetii xaayaa yeroo kaafnutti akkasiin kaafna. Isin yeroo kaaftan dabtara keessan irratti bifa walqixa ta'een kaasuu dandeessu. Sarartuudhaan bareechitanii kaasuu dandeessu. Kana xaa jettu siiqqee xaa jechuudha. Isa asii olee dhaabbatu kana immoo siiqqee yaa jettu. Kuni kan xaatii ni dalga. Ni dalgaa kun jechuudha. Dalgaa sararamu kun siiqqee xaati. Inni oleen kun immoo inni ol dhaabbatu kun immoo yaadha jechuudha. Siiqqee yaa. Yaa bakka buusanii keessu. Asirraa egaa kun lakkoofsa ofirraa qaba. Yaas jechuudha. Siiqqee yaas. Innis lakkoofsa ofirraa qaba. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Bifa kanarratti kitaaba keessan irra isinii kaa'eeti jira. Lakkoofsa kun ofirraa qaba. Kun siiqqee ni dalgaa kun. Dalgeen kun siiqqee xaati. Oleen kan ammoo yeroo ilaaltan inni dhaabbatu kun immoo siiqqee yaati. Innis illee akkasuma lakkoofsa ofirraa qaba. Lakkoofsi akkuma argitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jedhee itti fufa asiinii. Asiinis akkasuma itti fufa. Akkamiin itti fufa? Asiin immoo negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3, negatiiva 4, negatiiva 5, negatiiva 6 jedhee itti fufa asiin. Kan yaas akkasuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jedheen itti fufa. Asiinis 1, 2, 3, 4 negatiivaan jechuudha. Asiinis negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3, negatiiva 4 jedhee itti fufa asiinis jechuudha. Asirratti bakka siiqqee xaa fi siiqqee yaa kun bakka itti wal tuqan jechuudha. Bakka itti wal qaxxaamuran kun 0 ta'a. Maaltu 0 ta'a? Kan xaas 0 ta'a. Gatiin xaas gatii yaas 0 ta'a. Eessatti? Bakka itti lamaan isaanii wal qaxxaamuran kanatti 0 ta'a jechuudha. Ishii kana akkasitti na hubadhaa. Gaaffii lammaffaan maal jedha? Koordineetota tuqaalee A, B, C, D, E, F, G fi I danaa 4.1 jedha. 4.1 jechuu qaba. Maaliif danaa ishiin kun 4.1 waan taateef jechuudha. 4.1 ishiin kun. Kanaafuu danaa 4.1 armaan gadii irratti mul'ifaman barreessaa jedha. Mi'a haa barreessinu. Tuqaa A yoo ilaaltan koordineetii isaa yoo barreessinu koordineetii isaa irratti jechuudha. Yoo barreessinu asirratti A'aan wal qixa jenna. A wal qixa foormii kanaatiin barreessina miti jira.
xaa koomaa yaa jennee barreessina. Yeroo hunda xaatu dursa. Ishii kana hin dagatinaa. Xaan hin dursiti. Amma maal goonaa? Kan tuqaa A kana koordineetii isaa yeroo barbaannu kan tuqaa asiin kan xaa laalla. Ishiin kun dalgeen kun xaa jenneerra. Xaadha mitiiree dalgeen kun? Dalgeen kun xaadha. Asiin yoo dhuftan eenyuun argatu? 3 argatu. Tuqaa Aatiin qixa tuqaa Aatiin maal gootu? Tuqaa Aatiin asii gadee dhuftu. Eenyuun argatu? 3 argitu. Kanachaan isa siiqqee xaarra jiru argitu jechuudha. Siiqqee xaarra kan jiru 3 argitu. Kanaafuu 3 jettanii barreessitu. Kan dursee barreeffamu xaa waan ta'eef jechuudha. 3 kan yaa immoo yoo ilaaltan eenyuun argitu? Akka yeroo dhuftan 5 argitu. Koomaa 5 jettu. Kan baa immoo barreessinu. Kan baa yeroo barreessinu asii gadee yeroo dhuftan eenyuun argitu? Asii gadee yeroo dhuftan 2 argitu. Asiin akkana yeroo dhuftan 3 argitu. 2,3. Amma asirratti kan baa barreessina jettaniit 3,2 jechuu hin dandeessan. Eenyu dursuu qaba? Xaatu dursuu qaba. Yeroo mara xaa dursuu qaba. Xaa dursa barreessitu kun ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan xaa dursitanii barreessitu. Amma baa irratti ilaaltan xaan eenyudha? 2dha. Yaan immoo 3. Siiqqee yaarra kan jiru 3dha. Yeroo hunda xaan dursee barreeffama. Foormii kanaatiin barreeffama jechuudha. Xaa koomaa yaatiin barreeffama. Ammasiin yaa koomaa xaa jettanii tasuma barreessuu hin dandeessan. Kana dursamee barreeffama jechuudha. Yeroo barreessitanii lakkoofsa isaati kan xaa dursitanii barreessitu. Kan gatii xaa. Kan caarra jiru immoo barreessitan maal ta'a? 6 mitiire? Xaarra kan jiru 6 koomaa meeqaati? 2 ta'a. Qixa kanaati yeroo dhuftan 2 argitu. Daarra kan jiru xaa yoo ilaaltan negatiiva 3. Kanaafuu daan negatiiva 3 koomaa yaan immoo 3. Yaan 3. Asiin asii kana jechuudha. Gara kanatti poozitiivadha. Kan yaa jechuudha. Zeeroodhaa kaasee asiin poozitiivadha. Asiin immoo gara kanatti negatiivadha. Zeeroorraa gara gadiitti jechuudha. Negatiiva ta'a. Kan siiqqee xaa immoo siiqqee xaa jedhamuun beekama. Siiqqee xaa jettanii waamtu. Siiqqee xaa immoo asiin poozitiivadha. Asiin zeeroo dabarraan immoo maani? Negatiivadha. Kanaafuu kan daa negatiiva 3 koomaa waa'ee meeqadha? 3. Yaan meeqadha? Yaan 3 jechuudha. Kan yoo hojjennu maal ta'a? Xaan negatiiva 4 yaanoo 1. Kanaafuu negatiiva 4 koomaa 1 ta'a. Kan faa'u ilaaltan negatiiva 1. Xaanis negatiiva 1, waanis negatiiva 1, fa'aan negatiiva 1, negatiiva 1. Gaa yoo ilaaltan immoo xaa ilaaltu. Xaa yeroo ilaaltan xaan meeqadha? Qixa isaatiin yeroo dhuftan xaan 0dha. Xaan 0dha. Yaan immoo negatiiva 2. Kanaafuu gaa wal qixa 0 koomaa negatiiva 2 ta'a. Maaliif asitti xaan 0 waan taateef jechuudha. Asii gadi yeroo dhuftan asitti xaan qixa kanaatiin gara xaatti yeroo deemtan jechuudha. Asii tuqaa gaa kanarraa gara xaatti asitti yeroo deemtan xaan maal ta'a? 0dha. Waan immoo asitti 2dha jechuudha. Kanaafuu gaan wal qixa
-2 ta'a. Xaan asitti egaa 0dha. Yaan immoo -2dha jechuudha. Haa yoo ilaallu immoo xaan -2, yaan -4. Xaan meeqa? -2, yeroo hunda xaan dursamee barreeffamuu qaba. Lammaffaa irratti kan barreeffamu immoo gatii kan yaatu dursamee lammaffaarratti kan barreeffamu yaadha jechuudha. Dursamee kan barreeffamu immoo xaatu dursee barreeffama. Yoo ilaaltan immoo 4,-3 ta'a. Wal qixa jechuudha. Immoo kana ta'a. Tuqaalee kennaman diriiroo lakkoofsaa irratti mul'isuuf sarara lakkoofsaa waliif perpendikulaarii ta'an lamatu barbaachisu. Sararoota lakkoofsa lamaanii fi tuqaaleen diriiroo irratti argaman waliin sirna koordineetii diriiroo yookiin kaarteeziyaan koordineetii jedhamu. Moggaasni kunis namticha Reen Diskaartes 1596-1650 irraa kan dhufedha. Egaa amma tuqaalee asirratti argitan kana jechuudha. Tuqaaleen asirratti argitan kun lakkoofsonni lama waliif perpendikulaarii ta'u. Fakkeenyaaf kan tuqaa A kana ilaaltan 3 fi kan 5 miti. Asitti perpendikulaarii waliif ta'u jechuudha sararri kun. Sararri lakkoofsaa kanaa fi sararri lakkoofsaa kun waliif perpendikulaarii ta'u. Perpendikulaarii jechuun digirii 90 gidduu isaaniitti kan safaru jechuudha. Sirni koordineetii diriiroo lakkoofsaa lamaan ijaarama. Sarara lakkoofsaa lamaan ijaarama. Akkuma siiqqee xaa fi siiqqee. Sarara lakkoofsa dalgee fi yeroo baay'ee siiqqee xaa jedhamuu fi sarara lakkoofsaa olee yeroo baay'ee siiqqee yaa jedhamudha. Sarara lakkoofsaa dalgee inni sararamu maal jedhamee kan waamamu? Siiqqee xaa jedhamee waamama. Asirraa akkuma argitan kun maal jedhamee waamama? Dalgeen kun siiqqee xaa, inni kunoo siiqqee yaa jedhameet waamama jechuudha. Tuqaan wal qaxxaamuru siiqqee xaa fi siiqqee yaa handhuura koordineetii jedhama. Bakka itti wal qaxxaamuru sun maal jedhama? Bakki kun jechuudha. Bakki kun maal jedhamee waamama? Handhuura jedhameet waamama. Bakka itti wal qaxxaamuru, bakka itti wal tuqu jechuudha. Innis tuqaa O 0,0tiin agarsiifama. 0,0tiin agarsiifama. Maaliif? Bakka sanatti xaanis 0dha, yaanis 0dha jechuudha. Akkuma sarara lakkoofsaa siiqqee xaa fi siiqqee yaa irratti 0 irraa eegaluun gatiiwwan poozitiivii negatiivii ta'an ni qaba. Eessatti? Poozitiivaa fi negatiiva ni qabu. Akkuma argitan as bakki kun xaanis yaanis 0dha jennee miti. Xaanis yaanis 0dha. Bakka itti wal qaxxaamuru jechuudha. Asiin kun poozitiiva, asiin kun negatiiva. Negatiiva kan eenyu? Kan xaa jechuudha. Asiin asii gadeen kunis negatiiva kan yaa jechuudha. Asiin immoo poozitiiva. Poozitiivaa fi negatiiva ni qaba jechuudha. Siiqqee xaa irratti tuqaa 0 irraa eegaluun gara mirgaatti lakkoofsa poozitiivii fi tuqaa 0 irraa eegaluun gara bitaatti lakkoofsa negatiiviitu jiru. Siiqqee yaa irratti immoo tuqaa 0 irraa gara oliitti lakkoofsota poozitiivii tuqaa 0 irraa eegaluun gara
gaditti lakkoofsa negatiiviitu jiru. Akkuma duraa hojii gara keessatti isinitti hime akkuma argitan 0 irraa gara bitaatti maanni negatiiviidha. 0 irraa gara mirgaatti maanni poozitiiviidha. 0 irraa gara oliitti poozitiiviidha. Siiqqee iyyaarratti jechuudha. Siiqqee iyyaarratti. Siiqqee iyyaarratti 0 irraa gara gadiitti immoo negatiiviidha. Kun agas mara isin rakkisu yaada dura waan ifa isinii godheef. Argama tuqaa tokkoo diriiroo lakkoofsaa irratti ibsuuf bakki tuqaa tokko itti argamu lakkoofsota cimdiin ibsama. Duragaa akkuman dura isiniif ibsaatii ture lakkoofsoti cimdii lamaan ibsama. Tuqaan aan kun lakkoofsoti cimdii lamaan ibsama. Baanis, caanis, daanis hundisaa kunuu lakkoofsoti cimdii lamaan ibsama. Xaafii yaa jechuudha. Gatii xaafiin gatii yaatiin. Kan tuqaa A kun maaliin ibsine? 3 tuqaa 5 ibsine. Xaa meeqadha? Kan xaa 3 kan yaa'u 5. Lakkoofsota kana lamaan argachuuf sarara olee fi dalgee waliif perpendikulaarii ta'an tuqaa kenname kana keessa darban fudhanna. Kan baa yoo fudhattan jechuudha. Fakkeenyaaf kan tuqaa baa lakkoofsaa fudhachuuf, lakkoofsaa argachuuf, lakkoofsa inni irratti argamu dalgee fi oleedha miti egaa. Dalgee fi olee. Kana jechuun dalgee fi oleen sun waliif perpendikulaarii ta'uu qabu. Waliif perpendikulaarii yeroo jennu digirii 90 kan safaru jechuudha. Isaan lamaan gidduutti sarara lamaan sun gidduutti digirii 90 kan safaru jechuudha. Asii dalgee isaa kana sarartu, asii immoo olee isaa kana sarartu. Kana gidduutti digirii 90 uumameera. Digirii 90 uumameera. Kanaafuu egaa asirraa kaataniis mallattoo kana tuqaa kanarraa kaatanii jechuudha. Dalgee fi olee sarartu jechuudha. Lakkoofsa 2 argattu asii 3 argattu. Bifa kanaatiin kan isin argattan. Fakkeenyaaf kan caa yeroo barbaaddan maal gootu? Sarara olee fi dalgee ilaaltu. 6 fi 2. 6 fi 2 qabnaa jechuudha. Cimdii isaa maanni 6 tuqaa 2 ta'a. 6 tuqaa 2. Asirratti egaa sararri lakkoofsaa kun waliif perpendikulaariidha akkuma argitan. Kana gidduu isaan kana lamaan gidduu digirii 90 safara. Tuqaan kenname paa yoo ta'e sarara olee tuqaa kanaa keessaa darbu fudhachuun bakki inni itti siiqqee xaa irratti qaxxaamuru A fi sarara dalgee fudhachuun bakki inni siiqqee irratti qaxxaamuru baa yoo ta'e paan cimdii tartiiba A koomaa baatiin ibsama. Yookiin immoo paan walqixa A koomaa baa yookiin mallattoo walqixaa balleessitanii paa A koomaa baa jechuun barreessina. Fakkeenyaaf haa fudhannu dalgee fi olee sarartu tuqaan kun as jira. Paa haa jennu A koomaa baa haa jennu tuqaa paa kana jechuudha. Tuqaa kana keessa kan darbu sarara sarartu dalgee jechuudha. Akkasiin sarartu. Bifa walqixa ta'een sarartu yeroo sarartan. Olees akkasuma tuqaa kana keessa kan darbu sarartu. Qixa walqixa ta'een sarartuudhaan sarartu yeroo sarartanii sana booda asitti yaan
maalidha kan jedhu ilaaltu. Yaan lakkoofsaa meeqadha kan jedhu ilaaltu. Xaanis lakkoofsaa maalidha kan jedhu ilaaltu jechuudha. Sana booda lakkoofsa argattu. Lakkoofsonni tuqaan kun irratti argamu. Asitti egaa ishiin kun jijjiiramaa waan bakka buufneef ishiin kun A taati asii. Ishiin kun immoo B taati jechuudha. Tuqaan kun asitti. Ishiin kun jechuudha. Tuqaan ishiin kun B taati. Ishiin kun A taati. Bakka kanatti. Lakkoofsa bakka buustanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf lakkoofsa bakka buufnee lakkoofsa bakka buufnu tuqaa kanaaf as tokko jedha. Tokko, lama, sadi jedha. As immoo tokko, lama, sadi jedha. Amma egaa lakkoofsa kana argachuuf dalgee sararootu kan tuqaa kanaa jechuudha. Cimdii isaa argachuuf dalgee sarartuu, olee sarartu. Asitti sadii, asitti sadii. Kanaafuu paan maal ta'a? Paan tuqaan paa jechuudha. 3,3 akkasiin barbaadus dandeessu. Bifa kanaatiin ibsitu jechuudha. Paa jettanii 3,3 jechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo paan wal qixa 3,3 jettanii barreessuu dandeessu. Haala lamaatiin barreeffama jechuudha. Haala kanaan aan koordineetii xaa absiisa, baan immoo koordineetii yaa ordineetii jedhamuu jedha. Cimdii A, B cimdii tartiiba A jedhama. Kun maal jedhama? Cimdii tartiiba A jedhama. Kan tartiibadha. Sababni isaas tartiibaan waan barreeffameefi. Cimdii A, B kan jennu kanaan maal jennaa? Tartiiba A'dhaa jennaan. Maaliif sababni isaa? Tartiibaan waan barreeffameefi. Koordineetiin xaa yookiin absiisaa yeroo mara jalqaba irratti barreeffama. Akkuma dura isinitti hime kan xaan dursee barreeffama. Xaa koomaa yaa akkasii barreeffamu kana keessatti xaan dursee barreeffama kan xaa. Kanaafuu aan jechuudha xaa bakka buuti. Aan dursee barreeffamti. Kana jechuun gatii kan xaatu dursee barreeffama. Yaan immoo lammaffaa irratti barreeffama. Yaan immoo lammaffaa irratti kan inni barreeffamu jechuudha. Viidiyoo itti aanuun 4.3 walitti deemna. Innis maal jedhaa? Qabxiiwwan 4 didiriiroo koordineetotaa kan jedhu walitti deebina. Nagaan naa tura.